godina irraa aanaatti dhuftee koortii fudhatta. Koortii gidee fudhattu tokkoffaa durgoo sii kennan waan yoomiyaa keessa jechuudha. Lammaffaa nyaataa dhugii huteera si danda'a. Koortii kana fudhatu dhufan bakka hundarraa dhufa wanni akkanaa hin jira kutaa hundarraa jechuudha. Amma gaafa koortii kana fudhatee gaddeebi'u hoteelli kun wajjin baalan hin dhaqu. Jaartima ofii miskiina sanii manuma ofiisaa daalacha sanitti deebi'a. Maaliif torbaan takka waan bilaasha nyaatu? Maaliif afaan banee akka waan isa qofa wanni kun godhamaafi jiru warra koortii fudhatuu dhaqe hundaa godhama. Waan kana hin beeku. Maaltu ka isaa kana adda godhedha. I think nama wani natti fakkaatu ganduma san keessatti yoo itti gaafatama wanta wayiiti koortii isaa miti beerru ol dhufteetiin hin fudhatan. Amma fakkeenyaaf naannoo Arsii kanarraa haadha siiqqee maarree jedhanii namitti magaalli takka fakkii hunda dhayxeetiin shimalisa wajjin koortii fudhatti bar. Laaseeti koonu. Exactly. Doctor dhugaa kan keetiin fitadha laali. Adaama xamma walgahii jira. Walgahii guyyaa torbaan tokko jedhanii mootummaa yaamee jira. Kaadiree godina jalarraa hanga gubbatti yaamanii barnoota leenjii kennaafii jiran. Inni amma carraa kana keessa dhufe dhugaadha. Bakka wahii waa maybe waa'ee raayyaa miidiyaarraa agartee bakka buusanii fa'aa akka roobetti akka yookiin ammoo baaletti rabbi maqaa nu balleessi nama akkasaa kana bakka buuftee bilisiginnaallee raayyaa miidiyaa keessarra baddee maybe durgoo wayiitiif achi leenjii fidan. Laal namichi kun leenjiidhaaf dhufee waraqata nootii jedhan kana qabatee waajiraalee waan tottolfamaa jiru san keessa deemee dubbisa laal. Gad jedhee laalee kullee waan akkasiiti. Waan dayyuusa agartee barnoota hin qabne dandeettii hin qabne akkanaa kana namatti fayyadamuutu na ajaa'ibsiisan dhugaa rabbi wallahi baay'ee takkatti saalfanne walumaa galatti eessa akka dhufe namni kun nama agartee mukkatti hidhamee torbaan lama osoo waan nyaatin finfinnee dhufe fakkaata. Kun nuun hin malu akkasii koomantoota akka baaletti nuun hin malu balaaleffachuu qabna kana dhabamsiisuu qabna jedha wallahi billahi lafarraa dhabamsiisuu qabna ulfaadhu daktar. Daktori dalagaa wayii qabaata akka firraa fiqee tara. Uumama darbuudha funduqa. Tokkoffaa irratti ani warrummaan biliziqinnaa ka isa afeeree achi dhiheessee yoo rabbi jedhaate. Amma namichi kun bifa baalee qaba. Bifuma isaa laalaatti nama yoo wayiillee nu laaluu baattan. Akkuma baaleettuu nama yoo baalee arsirraa illee bakka buuftan nama fakkaatu geessaa achi kaa. Sheetichi amma maquma roobee jedhu kana yoo sarchi gootee gubbatti roobee jettee laalte sheeticha karaa si dhufa. Duraan ammaa waa guutuu faa dhufa. Amma roobee jettee sarchi gootee wa. Shuf barra. شوف برا ايوه ما في ايوه مسلم يدين اما يو دايتي روبيني سارتشي غوتي غبت لالتي شيتي جاكانا سدفا كونو بيفا اساكا ودارو برو فكاتو كانا قباتي هومو ايغا اولاتي اولوفتي مودا واقوم فاندو فانسيدان ايغا سيدو فايچو شيتي جاكانا يو قباني دا ايش اما دبيته ترى راتي بس اما دبيته ترى راتي akka baalee qofattu osoo hin taane warri mootummaatu irratti hojjetu qaban fakkeenya warri mootummaa ummata riraa kana buqqisee baale yuuniskoo irratti galmaa'e jedhee gaarreen baale faranjirraa waa coratuuf akka badaa bilxiginnaan dibbee dhahaa jirti. Yoo baaleen sarchi godhan eegga sheetichi kun dhufuu eegale madda galii isaanii buusa. Namicha kana laalee faranjii miti dhalatammaan baale akka biyya Ameerikaa Kanaadaa kana jiru iyyuu dhaquu sodaata. Namichi tuqaa fakkaata. Nama umar anu biya deema jedhee sanii bafe yoo saanna teettee tuytu shabba. Amma daktor baaleen keessa amma yoo osoo akkana ijoollee gammoojjii dhedheertuu magaala tana baay'ee jira bata chaalee haqimu gizee koorsiin akkanaa kun waan akkanaa kun jiru ijoollee qaqqal'oo babbareedduu dargaggeessa. Moori mootu dubartii fa'a fakkeenya akka Haliima amma gaafa Haliima Miss Oromiyaa turte dhiira dhalaan faranjiin kun gara Itoophiyaa deemaa ture hunduu namichi even Dooktor Abiyyuu gizee meeqa harka fuudhe intaloo san jechuudha. Anillee akka dhuunfattiin jaaladha inaaf ekkaase. Dhalaa babbareedduu tana gammoojjii kana keessa warra waabee qarre gizee muuda deeman gurra qabeetiin nama baasu kana jira. Anin beeka bar waan beekuuf isinitti hima. Dhalaa babbareedaa laga waabee gubbaa oolu ka bishaan daakuu barate kan qurxummii fakkaatu kan argite kanniin bakka buusuu qaba malee waan suqqaa argite tuqaa fakkaatu tana baalee guddoo san bakka buusee
Gara Oromiyaa ol fiduun qabu kana mootummaa irratti hojjechuu qaba wallaahi billaahi. Yookiin ifaajaa isaanii gaara keessa deeman santu bada. Akkan. Tokko fumayyuu wayita sarchi goote doktori isaa fi booyyee gurraatti dhufu. Booyyee adii miti. Jeedala hambisanii bira. Isaa fi booyyee gurraatti ta'ee kan yeroo tokko. Waluma jala yaa'u. Lammaffaa irratti maqaadha. Wanni sheekaa roobee amma akka itti roobeen nyaate yoo jiraate maqaa kana. Maqaan hidhata isa oofee roobee duubaan galchu kun maqaa roobeen tas naanna'u miti. Roobeen illee walitti dhufu. Maqaan sheekaa roobee jedhu kun silaa karaa ani reefu jedhe sanis sirraa geeddaramee bareedaa jechuudha. Sheeticha kana yoo dide hiika basalaatiif hiika kasala deebisu. Hojii isaatis sani. Hojiin isaa awwalumayyuu hiika basalaatiif hiika kasala qaba. Maqaa kana Abdulatif Umar jechuun qaban laal. Anatu sinii jijjiiraa na caqasa. Abdulatif Umar nama kuma afur irratti Abdulatif Umar jedha nama kana. Ila akkana goona jara nama yoo chaansii naa kennitan. Madda dubbadhu. Hayyee galatooma waa'ee sheekaa roobee kana yoo kaaftan ani awwalarraa kaasee Alif irraa kaaseetiin Alif Laamittiin buusaa kitaaba isaa. First of all ani gaafa faristi sheekaa roobee gadi ba'e ani waan jedheen qaba. Sheekaa roobee gaafa gadi ba'u biyya kanatti beeytanii namuyyuu beekaa namni komiidiyaa qabu tokko koochii qabaachuu qaba. Nama isa sanatti alsiisu jechaadha. Waan akkasii qaba. Sheekaa roobee wannoo ta'a jedhee komiidiyaa ta'a jedheetiniin waa lama rabbiin namaa kenna tokko barnootaan argattaa tokko ammootu God gift waan jedha waan rabbiin namaa kennu tokko ka uumaa qabda. Kana lamaan hin qabu giddiin itti dhiibate. Hayyee dhiibateetiniin seene. Faristii gaafni inni faalkaa badee Jamaal Godii namni isin martinuu hin beeytanii gaafa re'ee binna jenne lafaa ol utaalee mirqaanee re'ee lama bitaa jedheetiniin kan waan takka huddurraa waan qabne lafaa ol utaaleetiniin sheekaa roobee jedhe. Gaafa sanirraa sheekaa roobee dhaabadhuu jedheen agarteetiniin mirqaanteetiniin wayittiin bu'inii akkanattillee paappilariin taatu dhaabadhuu jedheetiniin waan san namni irraa kaffale ana waan re'ee lama. Achirraa deemaa dhufeetiniin sheekaa roobee ati lugaama qabaachuu farda lugaama hin qabnee jedheenani. Ammoo osoo beeyte lugaamni afaan si jiraa jedhee maaliif namni diinaa qabu nama lugaama afaanii qabu. Namni diinaa rabbi afaanii qabu nama lugaama afaanii qabu garuu lugaama sirra jiru kana hin beeytu wajjin dheedatta gaafa salphinnatti si baasutu jiraa jedheen. Achirraa deemeetiin waa'ee riraadhaa gaafa kaafnu Jamaal Godiifaa wajjin taanee isin sheekonni garteetiin waan kana diinaan rabbillee ka jedhu agarteetiin ammallee jireenya keessaniifuyyuu yoo ummanni riraa kuni buqqa'e bor isinillee akkan tolle beeytanii jenne. Maaliif jireenyi kee agartee wanni maskiida dhayxee salaachiftullee namni qaraasiftullee yoo ummanni jiraate. Garuu ibiddi bakka tokkotti qabate bakka tokkollee irraa hinaafu sillee si dhaqqabuu mala. Kanaafuu jireenyuma keessaniifuyyuu waan kana silaa hangafa itti taataniitiniini mootummaa kana bira akkamitti ilma kiyyarraan ajjeesuu barbaaddanii nuun jedhe. Hayyee jennee bira dabarre. Gaafa kaan mucaa wannatti hidhame tokko mucaa Dubaayitti hidhame tokko eenyu isaati very active guy maqaa isaa hin beekuwani. Waa'ee mucaa sanirraa dubbataa turre. Hamza Hussein beeka. Hamza Hussein isarraa dubbataa turre. Sagalee taanenna. Sheekaa roobee dhufee osoo biyya jiraate anuunidhaa maalirraa dubbattanii jedha. Osoo inni biyya jiraate anuu hinidhaa anuun jedhe. Sheekaa roobee akkamitti hiitaa jedheenani. Namni waa hidhu waa lama qabaachuu qaba. Tokko addatti mootummaa mana hidhaa qabaachuu lammata biltsiginnaa ta'uudha. Achiin booda wanni ati nama itti hidhuu dandeettu hin jiruu jedheenani. Na abaare gaafas. Rabbiin ani maaliif haqa isaa biran dabarre jecha afaan isaa irraa duruuruu takka saantimii takka ittiin dabarree haqa isaa irraa jedheen. Akkuma isaa irraa deebiseef. Rabbiin fuudheetiin hin abaarsa san itti garagalchee kan inni abaaru kunoo arra akkanatti ittiin maraataa jiraa jechuudha. Maraatuu kana wanni si gahe. Abaarsa haqa hin qabne na abaare. Ani waan takka ittiin dabarre namni nama hidhuu danda'u takka mootummaa addatti qabaachuu mana hidhaa takka biltsiginnaa ta'uu malee lafaa kaateetiin nama ammootuu biyya ambaa alatti keessa jira akkamitti inni jechi inni jedheef maaliif akka jookiif akka godheeti agarteetiin akka nama komiidiyaaf godhu tokko jedheetiin jedhe garuu dubbiin akkasii miti. Ani haquma rabbii qulqullitti osoo sumunii takka ittiin dabalin osoo irraan hir'isin haquma isaa isaan jedhe.
أنا في فوزيا بالي مجتبة روبي channel جتو سن نو أبارين ولا ربين فودي أبارسا أن هجر أمتان اللي ندكم فودي تنين أبارسا سن اتجار قلشة كانت توجه مرات حق أمل اللي نمني شيكاتو كو حق أمل اللي وأبارون اللي هنتات كنافو شيكا روبي واتو سمرات شاجرا غرو أموتو نمني تلياتن إمرشا جكاسا وري فارستان سنفا مال غوتني نما كنا أغرتيتني ربي إسات هادي ربي نو والله باجرا أنا فولي ساتو خلو هوريتا يا إله أبو فولي روبني ربي تبوي على في سوفي والله ربي على في سوفي إنما بيتا قافة حواسة كي نام دبت جنات إسن أولماي أك أولماي بالي ست مالي فواي ومتى دبتنا جنات والله مدى أول ولا نتي قبت إسن وريرا أولماي قبضني نجد ومتى موتما بكيسا كذي بدي قلنا كذاني يا روكينا ما كان دبنا يوجني والله بالله واتو بدا ويب أوفسني قتشت إسني والله أوفسني أكنا من بيني قوات عريتي تشت إسني روكينا نموت هدوك هاك إشاكنا سو كنا في إن شاء الله دبت عليه نمني جراسني ده برسي ربي حافظ يلا جران كيتي دكتور thank you galatom ulfaadhu aboo maqaan nu bade salphanne in qaanfanne beeytu wallahi in qaanfanne hawaasni keenya ummanni keenya akka ummata si koomandottu yoo dhufne waan akkana kanan qabnu bifaalleen amalalleen akhlaaqa waanuma namichi kun qabu takkaa ilmaan si koomando oromoo bal'oo keessatti nagarre wallahi billahi wanti akka qurxummiiti asiin qabanachii mucucaat maaluma dhiiroo waan akkana rakkanne salphanne bar wallahi beela waan akkana eessaa nutti dhufe nama takkaa waggaa bulii 100 takka waa nyaateen fakkaatu namichi kun beelawaa biyya Itoophiyaa sana agartee biyyanni irraa dhufe agartee nama saalfachiisayyuu bakka irraa dhufe hin beeknu dhugaa rabbi baatruumii mana fincaanii viidiyootti qabee wanta jedha nyaata agartee baafee ka qabee viidiyootti waraabee kana maal siree irra ciisan eessarratti galaa ture jedha baran namichi kun madabira rafaa ture madabi mana hidhaa wahii keessatti galaa ture moo ijaan takkaa waan agarre deengadde gaafa Saawudii geessanillee hin dhayneen Saawudii waan isin fakkaatu hin garre hoteela bakka irra rafan qulqullina hoteelli qabu takkaan garree jedha baran barnu saalfachiise waanuma dubbannu wallaalee daktar wallahi billahi in saalfanne bar baay'ee takka qaanfanne waan inni keessan nuun jedhu gartee hin baafnu dhugaa akkuma reefu jette garuu waan nama qaanfachiisu bakka lubbuu agartee uchumaa isaa guutuudhaaf malee namichi kuni dantaa hawaasatiif dantaa biyyaallee irraan qabu amma garaasaa guuttatee tikeeta irraa muranii xiyyaaran filaay godhee finfinnee dhufee dikko agartee bakka urgooftuu fi bakka irra ciisan babbareedduu arge tun isaaf agartee waan guddaadha namicha kana. Bar jaalannoo akkasiin amma ina waa tokko jira wanni uummanni illee hubachuu qabu anamma yoo miseensa wayii ta'ee yookiin itti gaafatamaa milishaa ta'ee tokko shanee maali ijaarumsa jiraa miire koortii fudhatta godinarraa aanaatti dhuftee koortii fudhatta. Koortii gizee fudhattu tokkoffaa durgoo sii kennan waan yoomiyaa keessi jechuudha. Lammaffaa nyaataa dhugii hoteela si dandayan. Koortii kana fudhatu dhufan bakka hundarraa dhufa wanni akkanaa hin jira kutaa hundarraa jechuudha. Amma gaafa koortii kana fudhatee gaddeebi'u